Ashama harka fuune hordoftoota keenya kan dirreeffaan jaalatamtoota keenya galatoomaadha waan ulaaltaniif har'a kunoo magaalaa Masrii keessatti qophii dargaggootiin aadaa isaanii agarsiisanii jiraam keessaan akka Itoophiyaa akka Oromiyaa guutuu walitti qabamnee dhufnee jirra asuun akka agartanii aadaa Oromoo Harargee uffannee hundinuu dhufnee jirra rasti yaada qabdu ni jiraame yaadaan ani qabu wallahi arraan tana dhiichisaa fi shaggooyyee waan bareeda agarsiisuu deemna jechuun nutti kan sartan abdii isinirraa qabna hordoftoota keenya warra baay'een dirree jala jirtan akkasumas haasoo hanqaafes baara ammee sooftirra hafiifa haasoo babbareedaa takka isiniif himaa ni fixaachumaanu. Innaa akka haasuun inni isin dhaamu yookaan ammoo dhaamsaan isin dhaamu keessaafuu isin ijoolleen Oromoo warreen nu daawwachaa jirtan peejii keenya yuutuuba keenya sheer laayik sabskiraayib godhuudhaan hin dagatinaan isinin jaa bakkattoon jirrus gaa bakkattoo maal jesinaa mistira boodaan isin hima innaa abbee keenya dubbisa. Egaa kun akkuma isaan jaan kanatti arraan tana bakka buunee argamnee jirra. Bakka buun keenya kunis deeggarsa keessanii wajjinii deeggarsi keessanillee sabskiraayib godhaa kunoo dirreeffaa inni dhufnee jirra. Sabskiraayib sheer godhuun irraanfatina isin jenna nu wajji jiraadha galatooma. Wantoota keenya jaalawwan ilmaan Oromoo ilmaan ayyaa isin hundinuu akkasumatti arraa sagantaa qophii adda addaa qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaan teenya tan duraa tan ta'u agarsiisa aadaati. Kanaafuu turtii gaarii isinii jaalladha. Egaa sagantaa teenya agarsiisa aadaatiin akka itti gammaddan abdii guddoo qabna. Amma sagantaa teenya irratti aantu sagantaa shaggooyyeeti. Shaggooyyi sabni shaggooyyi maali?
Egaa daawwattoota keenya shaggooyyeen akkasiin gammachiistee abdii fi nurraa qabna. Amma immoo sagantaan kan itti aanu Sagantaan tadhiichisaati. Tadhiichisaa akka baay'ee. Ayidichisa ayi. Sagantaan teenya tadhiichisaa akka isin boharsite abdii guddoo qabna. Sagantaan teenyaas karaa xumuraa deemaa jirti. Sagantaan keenya akkuma beekamutti har'a keessummaa haaraa isiniif qabannee dhufne. Keessummaa haaraa Keessummaan teenyaas koominitii biyya Masiirraa dhufanii yaada takka isiniif qaban. yaadni tokkochaan akka isin dhaggeeffatanitti gammadan abdii nurraa qabna. Galatoomaa. Magaalaa Kaayiroo keessatti ganda Arab jedhamutti akkanatti hoteela kana fakkaatuun kan qophaa'ee achi shaggooyyaa irraa ture. Obboleessa keenya kabajamaa obbo Taasoo wajjin turtii xiqqoo takka qabna. Guyyaa irraa kan akkamii ilaalta? Guyyaan irraa kun haalaan kan namatti toludha. Guyyaa dargaggoota idil addunyaa baqattoota dargaggoota idil addunyaa irratti guyyaa har'aa kana ayyaana baqattoota geggeessinee turre. Dhaabbata UNHCR fi akkasumas immoo biyya Ijiptii magaalaa Kaayiroo irratti
baqattoonni jiranis ta'e hojjettoonni mootummaa biyya kanaa waliin guyyaa dargaggootaa kabajnee turre. Guyyaa kanarratti baay'ee kan namatti tolu. Nus akkasuma shubbistoota keenya ijoollee Oromoo community Oromootiin jalatti dhufanii waliin asitti argamneerra. Ijoolleen kun haalaan kan nu gammachiisan akkasumas immoo dhaabbata baqataa Oromoo ootiif haala bohaarsan in hojjetaa turani. Kanaafiyyuu amma danda'ametti wanti danda'ame yuutuubii isaanii Dirreetuuf ka jedhamu uummanni Oromoo bakka jirtanii subscribe gootanii ilmaan kun biyya baqaa keessa jiru akka isaan jajjabeessitan gama hundaanis gama kamiin iyyuu akka isaan jajjabeessitan akka faana dhaabbattan isinin jenna. Galatooma. Galatooma Botaasoo. Akkasumatti guyyaa har'aan kana ijoollees shabaabbotan hedduu qabna. Akkasumatti itti aanaa communitytis asitti argama. Waggota akkasuma dhuftanii maqaa keessanii fi waan har'a irratti argamtan kana akka nu beeksistan kabajaa fi jaalallaan isin affeerra. Galatooma, maqaan koo Istifaanos jedhama. Qophiin har'aa akka idil addunyaatti guyyaa dargaggoota kan addunyaa kabajuudhaaf gama UNHCR fi waajjira TDH Third Day Homes kan jedhaman isaantu qopheesse. Qophii kana irratti saboonni garaagaraa Sudaan, Yemen, Siiriyaan waa garaagaraa dargaggoonni isaanii show garaagaraa agarsiisaniiru jechuudha. Sirba akkasumallee daansii waan shubbisa garaagaraa agarsiisanii kana irratti wanta gammadee ijoolleen keenya gareen keessan kun shubbisa isin agarsiistan shaggooyyee isin taphattan baay'ee kan nu boonseef akka hawaasa keenya magaalaa Kaayirootti baay'ee kan nu gammachiise akkasumallee nu gama keenyaan isin jajjabeessuuf akka isin jabaattanii waa hundaa meeshaanis waa hundaa isin guutuuf gama keenyaan carraaqqii isiniif goonaa qaamni biraanillee akka isin deeggaruuf hin jajjabeessinaa jabaadhaa rabbi jira. Biyya baqaa kana keessas guyyaa tokko hundi keenyi dachee Oromiyaa irratti baanee ol argina. Kanaaf jabaadhaa jajjabeeffamuu qabdu. Galatoomaa isin jedha. Galatoomi isin jenna. See magaalaa Kaayiroot irraa ammallee dabalata qabna. Maqaa isaatii fi waan irratti qophaa'ee dhufee akka ifnu ibsu kabajaa fi jaalallaan isa gaafan. Maqaan kiyyaas Farhaan Ahmad Jaamaa. Bikki ammatti argamu ma'aadii Olompikii. Asitti wanni walitti nu qabee guyyaa dargaggoota baqattoota addunyaati. Asitti immoo akka aadaa Oromootti ijoollee shabaabaa dirree faayin asitti aartii agarsiisanii maalummaa isaaniitii fi aadaa isaanii calaqqisaa oolan akka malee dansaadha akka namatti tola. Isaan kana jajjabeessuudhaaf peejii kana warri asirratti hordoftanii warra asirratti follow gootan akka subscribe gootanii isaan cina dhaabbattan asumaan dhaamsanii dabarsa. Galatoomi isin jenna. Itti aanseetis obboleessa keenya tokko qabna akka nu wajji turtan. Galatooma dirree warri ijoolleen tiimii dirree vaayin hedduu isin galatoofachuu barbaanna maqaa community Oromootiin hedduu waan nama boonsoo hojjechaa jirtanii guyyaan har'aa guyyaa aadaa bakka aadaa Afrikaa guututti asitti agarsiifamaa oolee nuti immoo ijoolleen teenya tiimiin dirree vaayin haala adda ta'een aadaa agarsiiftee nama hunda aadaa teenyaa fi afaan keenya itti agarsiiftee jirti. Kanaaf YouTube ijoollee tanaa akka aadaa teenya guddisu jiranitti isinis gama keessaniin share subscribe godhuudhaan ijoollee tana cinaa dhaabbadhaan isiniin jaa galatooma irra deebi'ee. Galatoomi isin jenna. Hedduu guddaa takka nuuf galatooma. Kun dirree vaayin jedhama. Subscribe godhaa hanga dandeessanitti. Turtiin keessan nu faana haa turu. Dirree vaayin dirqama lammiiti, dirqama uummataati. Wal cinaa dhaabbachuunis aadaa teenya saniifuu waliif haa tumsinu. Share godhaa, subscribe godhaa. Linkii gama jalaa irratti agartan kana double click godhi. Hit the page. See you at the next time. Hordoftoota dirree vaayin hedduu isin jaalanna, hedduu isin galatoomfanna, nu cinaa dhaabbadhaa nutis afaan keenya guddisuudhaaf waan isin barbaaddaniin isin cinaa dhaabbannoo Eurooppii jee diraamaa taatus goofata gabaabaa takka takka isiniif gallakkisna. Dirree vaayin subscribe nu godhaa. Eessa bira jira? Eessa bira jira? Asiin jira. As bira jira? As bira kaa jiru laala gamanaan jira gama mirgaa kanaan. Gama mirgaa kana kaa jiru diimaa san mallattoo diimaa san tuqaatii subscribe godhaa. Eegas booda mallattoo
wani ta Tom and Jerry kii gosan aywa Tom and Jerry hot Tom and Jerry tulisom jam Jerry jamti ani Tommy jama la ani hundarra Sharifin jama أنا سيان جامع يا محمد والبنوسة قاري جنجنوا في نهاتك شان أيه أرانتنا مال أجرسيسو في أسبرتي أركمتي أرانتنا أيانا سبب بيهدو راولتي أسك أبامي قمتشو أدا أجرسيفني هدو قمني والله يعني لين قمديتي ميرا قمديتي ننجي سمالي الله هدو قمدي هنو أيانتون تينيا جيرين تينيا هدو قمدي جرتي isinis akka gammaddan abdii qabna garuu gammachuu teessaniin koomantii faana nu barsiisaa nan arrabsiina garuu okay maal akka godhan barbaadda hordoftoonni Dirreevaayin Dirreevaayin irratti akka subscribe nu godhan hedduu barbaanne kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna mee isa barii jira garsiisiin mee beekan barna mita akka akka subscribe jiru san garsiisiin mee harka kee kana bit bakka kana bara jira laal bakka kana jira laal achi maal isa mallattoon isaa diimaadhaan jira subscribe jaa esirraa kaalle bisa asbeeka tirii walaga kunkummee kamisee fi wallo ilurras naaf gurii kubbiya jaalalaa dirree biyya gootaa shagguyee taphatayuu kana dardarii yeah